Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u jirtu nagaa keessanii naguma nagaa galata waaqayyoo. Egaa akkuma beekamu holmaa sharafaa yookaan jijjiirraa maallaqaa karaa ethio blak marketii akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa jechuudha. Akkuma beekamu karaa ethio blak marketiin guyyaa hundayyuu biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankii akka jireenii qabadhee dhufaa jechuudha. Akkuma beekamu egaa guyyaa kalee immoo hin hojjenne jechuudha. Xiqqoo haalli hin mijanne waan ta'eef guyyaa har'aa immoo akkuma beekamu egaa biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Karaa ethio blak marketiin karaa baankiitiin illee akkasuma guyyaa har'aa immoo baankota keessa baankii hawaashiin qabadhee dhufee jechuudha. Baankii hawaashiin akkuma beekamu biyyoota 5 jechaadha. Egaa akkuma beekamu baankota immoo akka jireen qabadhee dhufaa jechuudha. Baankiin maaliif garaagara waan ta'aniif jechaadha. Baankota akka jireenii qabadhee dhufaa jechuudha. Ethio blak marketii garuu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 jechaadha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatan sabskiraayibii sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayik godhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa karaa ethio blak marketii yookaan gabaa gurraacha akkuma beekamu biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Jordaan diinaara, Chaayinaa yuwaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, koronnaa, turkii liiree fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Biyyoota muraasa maqaadhee jechaadha amma. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii hawaashinii Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii fi yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha. Biyyoota 5 qofaa jechuudha karaa baankii hawaashiin akkuma jedhee jechaadha. Borumoo baankii biroon qabadhee dhufa baankii hawaash qabadhee dhufu jechuudha. Maaliif baankonni garaagara waan ta'aniif jechuudha. Baankonni tokko miti. Kan baankii hawaashiitti sharafate baankiin daldala Itoophiyaa isaa miti jechuudha. Yookaan isaa gadi yookaan isaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Hojii gamtaa Oromiyaa irree, baankiin Oromiyaa irree, baankiin Sinqirree hundumtuu garaagaraa jechuudha. Kanaaf tokko miti baankonni asirratti kan beekuu qabdanii baankonni garaagara ethio blak marketii garuu tokkichuma jechuudha. Ethio blak marketii tokkichuma. Haa ta'uyyuu malee ethio blak marketii immoo garuu kan utuma onlaayinii jiranii jijjiiramaa jechuudha. Yookaan hin dabalaa yookaan hin hir'isaa jechuudha. Ethio blak marketii. Bakkuma jedhe immoo baankonni wal fakkaata miti jechuudha. Baankiin kamiyyuu wal fakkaata miti jechuudha. Baankonni Itoophiyaa keessa jiraatan 100 ta'anii hanga barbaadan 1000 ta'anii hanga barbaadan ta'anii baankonni jechuudha. Maqaa garaagara qabu miti kan naannoo Oromiyaa keessas ta'e akka Itoophiyaattis hundumtuu garaagaraa jechuudha. Kanaaf ethio blak marketiin immoo biyyoota 20 baankii akka jireen qabadhee dhufaa jechuudha. Egaa amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'u guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'u jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha guyyaa har'aa karaa ethio blak marketiin birii 100 birii 82 fi saantiba 25 jechuudha karaa ethio blak marketiin Ameerikaa doolaariin jechaadha. Xiqqoo sagaleen ijoollee irree na jalaa dhagahamaa jira naannoo ijoolleen jiran jira waan ta'eef egaa akkasuma immoo jechaadha Ameerikaa doolaariin immoo jechaadha. Karaa baankii hawaashiin birii 100 birii 59 fi saantiba 38 jechaadha karaa baankii hawaashiin jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa ethio blak marketiin birii 100 birii 29 fi saantiba 78. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak marketiin birii 100 birii 27 fi saantiba 70. Hoomar rihaalli karaa ethio blak marketiin birii 400 fi birii 73 fi saantiba 99. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin karaa ethio blak marketiin birii 49 fi saantiba 64 jechaadha karaa ethio blak marketiin biriin Duubaay tokko jechaadha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo biriin Duubaay yookaan dirhamni Duubaay karaa baankii hawaashiin birii 44 fi saantiba 37 jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa ethio blak marketiin birii 48 fi saantiba 53 jechaadha. Birii Saawudii karaa ethio blak marketiin jechaadha. Akkasuma immoo birii Saawudii tokko karaa baankiitii yookaan riyaalli Saawudii karaa baankii hawaashiin jechaadha. Birii 43 fi saantiba 47. Kan itti aanu Kuweet diinaarri karaa ethio blak marketiin birii 500 fi birii 88 fi saantiba 94. Baareen diinaarri karaa ethio blak marketiin birii 400 fi birii 83 fi saantiba 33. Jordaan diinaarri karaa ethio blak marketiin birii 200 fi birii 57 fi saantiba 08. Chaayinaa yuwaaniin karaa ethio blak marketiin birii 26 fi saantiba 91.
kan ittaanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa itoo black marketiin birrii 200 fi birrii 45 fi saantiba 29 jechaadha karaa itoo black marketiin paawundiin jechaadha. Akkasuma immoo paawundiin karaa baankii Awaashin jechaadha birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 14. Yuuroon karaa itoo black marketiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 12 jechaadha. Akkasuma immoo yuuroon jechaadha karaa baankii Awaashin birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 12. Kan ittaanu koronaadha. Koronaan karaa itoo black marketiin birrii 18 fi saantiba 83. Iswiis biraankiin karaa itoo black marketiin birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 27. Turkii liireen karaa itoo black marketiin birrii 3 fi saantiba 86. Ijipshaan paawundii yookaan birrii Ijiptii tokko jechaadha. Karaa itoo black marketii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha birrii 3 fi saantiba 57 jechuudha birrii Ijiptii tokko jechaadha. Kan ittaanu Israa'el shekeliin karaa itoo black marketiin birrii 59 fi saantiba 86. Yemen rihaalli karaa itoo black marketii 0 saantiba 76. Hindii ruupiin karaa itoo black marketiin birrii 1 fi saantiba 89 jechaadha. Kan ittaanu Paakistaan ruupiin karaa itoo black marketiin 0 saantiba 65. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechaadha karaa itoo black marketiin akkasuma karaa baankiitiin illee gabaabumatti kana fakkaata jechaadha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenya birriin biyya Joordaanii dinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtanii immoo dinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundii biyya sanii immoo waan baay'ee xiqqoo ta'e isinillee doolaarii fudhattu. Doolaariin hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Ayaan maqaa isaanii illee hedduutu jiru jechaadha. Egaa salphumatti isin doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaarraa karaa itoo black market yoo ergattanii birrii 100 birrii 82 fi saantiba 25 jechuudha. Isuma dura dubbadheen herreeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Karaa baankii Awaashin immoo yoo ergattan jechaadha Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 birrii 59 fi saantiba 38 jechuudha. Kanan herreeggattu yookaan hasaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa ta'u jechuudha. Warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechaadha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Warroonni Joordaan jirtan akkuma jedhee fakkeenya birriin biyya Joordaan fakkeenyaa fi dinaara jedhama. Isin immoo dinaara miti kan fudhattan doolaariidha jechuudha. Doolaarota keessaa akkuma dura dubbadde Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Paawundiin immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundiin Beerutii paawundota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf salphumatti isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan hasaabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.